reefu nagalaa jira dubbiin jechuudha. Edaati ani medursumsaatu mee shakkeen jira keessatti nagalaan jiru malee duraanuu. Maal ta'e? Amma nagalii sirriitti nagalee jira dubbiin sitti deemta. Qo'aati rakkoon narraa qabdu maa innaati si jammariyyuu. Rakkoota kasirraan qabu waadidduuti. Maal? Inqaaluutu kuma ettee kuma maal birita kasete moo kana kana taasoftu maal jechuudha kun si jammariyyuu. Maal taate jennee argannaa ki birriin dhufaan deema maal? Birriin qilleensa. Ishi dhaaf birri amma kana kennitaaf si jammar kuni walii galtanii jirtanii jechuudha sillamaa. Si jammar amma gizena wajjin asoftu nyaanni sitti mul'ate moo? Tole maal jechuudha? Duraanuma nyaachaa natti taasaa turteeyyuu. Ndon qoyga nyaata yaatamti ergana taasoftee fixeen booda achuma doli nyaata akka barbaadetti maali nyaata yaraafu ashama harka fuunee daawwatataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii ani nagaa kodha isinillee bakka jirtanitti nagaa naaf taadha arra viidiyoo haaraatiin isin bira gaa daawwatataa fi hordoftoota keenya akkuma beektanitti minyoot biyya kanaa deemuudhaaf gara Itoophiyaa nan gala jechaa jirti. Kanaafuu immoo ani abdii irratti viidiyoo wayii hojjechuu yaada wayii immoo isarratti kaasuun fedha. Yaadni kee maali waan jettan minyootiif kennaa akkamii kennitaafi maal kennuufi yaaddee silaan galtii waan ta'eefu kan xumuraa mitire yaa jechuun kanaan booda waliin arginu bilbilaan illee yoo ta'e malee wal arguu hin dandeenyu gatii ta'eef waa tokko waan ishii gammachiisu wayiin barbaachisaaf jedhetan yaada waan nufi yaadannoo ta'uuf waan sana ilaaltee waan nuti nu yaadattu kennaa wayiin barbaachisa. Innillee anaafillee waa tokko akka kennuuf yaadaan ani gara kiyyaan waa tokko kennuuf yaada waan xiqqoo waan humna kiyyi danda'u. Atillee maal kennuuf yaaddeen jedhanii maal akka yaade waliin dhaggeeffannaa daawwatataa fi hordoftoota keenya osoo inni dhufin amma kaameeraa koo dhokseetan gaafii kana gaafadhaanii maal akka jedhu walumaan daawwannaa gadhoosuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti. Aya gaaddise ayyaa beelofne jira dadda amma kanuma nyaadhu ka maal isaaniin hin jirtu jechuun kanuma jirtuun wanni dhe maxxamashaadha kun distii miti rakkoon qabu miti amma hojjetamutti kana nyaadhu qoqqonna qabe jennaan. Kamalee maal godhaa? Maal rakni nyaadhu ka? Maal ganamarraa maal godhu? Kanumaa wajjin nyaanname. Dura maal godhaa? Anuma. Lakki asii miti ani maal godhaa? Ganamarra. Dubartiidha gadiin taa'u takka mana qulqulleessa mi'aan dhiqa waan miidhanu jedha maal abdii maal jechuudha kun? Qulqulleessa sarratanii asii fida maal? Nyaadhu kan maal gurgurtare? Nyaatamu. Abdi kan kana caalurra maal raagotaati? Anti kuman qammase kan nyaadhu ishi nyaadhu tamaam nyaadhu ishiiti. Sekno sufuun taatu naantoo jechaa taate? Yalla maal jettamee amanti? Anima gaafii wayis gaafachuun yaade. Gaafa. Minyooti silaa deemuudhaaf ture? Inni akkam maal yaadaa jirtareeti? Waan maali? Waan mashiitti kaa? Dhugaa dubbachuu isin bira deemu baay'ee gadda guddaa ta'ee jira. Bishaan san fidmeen dhuga. Gadda maaltu sitti dhaga'amaree malee waan kana micoon biyyatti galti malee beekumaan taatu. Biyyatti galti malee beekumaan taatu sanummaan beekaa dhugaa baay'ee gadda ni dhaga'ame maaliif mucayyoo miskiinni tuni kaatee yoo gara biyyaa kophannu dhiistee deemtu mee atummaan ulaale nama waliin nyaatee dhuge sanu. Maal jechuudha kophaa gizeetu maalaan jiraatis hin jirta maal inni waan bira maal taate? Laan bas walumaa gala garaa nama irratti dhugaa dubbachuudhaaf maaliif lola sii waliin malee miskiinummaan is
maal jechuudha ana maal ana marartu sin jedhamu kana la ilaha amma maaliif dubbii gara galchite amma namarartu sillee mararti anallee garuu isin bira deemuun dhugaa dubbachuu baay'ee namararee sin jedhaa jira እኮ አንስልም የሳተት ገደን ጅራ በቃ ካንደምቱ ወረሺ ብራ ካንደምቱ በየሺቲ ነጋዳን አሺ አገልቹ ኑለሺ ተከተለ ደሙ ከኝነ ሉጋፍ ተቆምት ኢንሻአላህ ከናቡ ኩን ዋንበራ ዋን ነመ ገድሱ አማከነንቱ እንጅሉን ጀዳን አንተ ገረክያትኒ ከናቡ ሜዋን ኬና ወይ ኬንፉ ያደሙ አካም ከኛ ቻታ ጀቹን ዋን ያደኑን አናፊለ ሺፊለ ተው ማ ያደኑ አናፊለ ሺፊለ ጂኒ ወን ተው እንጅቱ ተማጣማ laalee waan warra biyyaati waa ittiin bittu maatiidha jechaadha fiiriyoota isiitii waa ittiin bittu laalee mallaquma wayii kenninaaf jedhee yaadaa jira. Meeqaa kenninuuf? Ani malam bitareen. Laa yeesiinuu maradhaan laati meeqaa usuu kennineefi gaarii ittame. Ani jechuun waan matee wayiin huccuu wayii bittee fi yaadannoodhaaf. Ootee malee maali yaaduun kanuma. Isiin dubartiidha waan feete haa bitachuu birrii akkuma kenneefi itti dhiisuudhaan maalumaan dhiiraan maal haa kennuun? Birrii meeqa kentaaf ree? Meeqa osoo kenneefi wayyaa? Yoo doolara dhibba tokko. Doolara dhibba tokko maal bitte? Amma meeqni meeqati kennuufidha malee mee bituu baatee shinuun beektu waan bitattu maal asii maas naqee maal jechuudha waan bitachuu barbaaddeetu moo? Aywa kabraawo. Kan biraa moo inni ree kanuma jechuun amma ati of walkaltee doolara dhibba tokko osoo kennitee fi ani ammoo xiqqoo birrii harkatti naa kennitee waan an fedhu bitee fi kennaaf. Isimaan doolara dhibbaa onnaa wayiiti amma rabbee doolara dhibbaa kabajama kennaafillee kabajama isiitiifillee doolara dhibbaa nama minyootiin mala rabbeeiti. Tole biyyeen nyaatti. Qoyshi birrii meeqa kennuuf yaaddeetu? Minyootiin mala meeqa kennuuf yaaddeetu? Mee kan mati yaaddi sannatti? Kumnuun gaafii nama bara ankumaayyuu ni kennaafi gaafii ka jedhu kumnummaa. Mee rabbeeiti. Eka waan seeraa doolara kuma ka. Keef kuma isa kam. Mana reefu naagalaa jira dubbiin jechuudha. Edaati ani medursumsaatu mee shakkeen jira keessatti naagalaan jiru malee duraanuu. Maal ta'e? Amma mana agalii sirriitti naagalee jira dubbii sirriitti deemtan. Qo'aati rakkoon narraa qabdu maa innaati si jaamaru. Rakkoota akkasirraan qabu waa didduuti. Maal? Inqaaluutu kuma ettee kuma maal birrii takkasitee moo kana kana taasiftu maal jechuudha kun si jaamaru. Maal taate hojjannee argannaa akii birriin dhufaan deema maal birriin qilleensa. Ishiidhaaf birrii amma kana kennitaaf si jaamar kuni walii galtanii jirtanii jechuudha sin lamaan. Maal walii galte? Dursumsatuyyuu ishiin dursitee galtee waa tokko amma chaachaati ati asii amma fakkana kennitee booda immoo kan kana caaltu ergitaaf jechuudha amma naagalaa jira dubbiin. Hindi inqaaloftu xiqqash malleet maal jechuudha safuun beektooti. Safuu maali? Ati dhigana nafsi wal barree waan meeqa wajjin dabarsine guddaa takkanatti kennitee beektaa amma kan. Hindi ija kanaatiin immoo waan argeetuun beekuun. Yaa akii mucayyoon biyya deemtiif sin kennaaf sin jedhe malee yaani. Amma atummaan ofumaa na gaafattee baranna. Anuma osoo sin gaafatiin illee itti kennuu hin danda'ama. Ofuma keetii na gaafattee kennii naan jette moo hin jenne? Abdii taanaan si gaafadhaan birrii waa kanaa kenniif sin jedheen. Hindi waan yaadannoodhaaf ta'uu sin jedhe malee namni kamiyyuu birrii amma kana muluu namaaf kennaa. Qoyaati si jammara angaarraa ani birrii hin qabu kanan godhu sanan godhu ani waan meeqa si gaafannaan hin qabu naan jettee hin beektu? Akii maal fayyaa abdaa? La ani hojjechuu fedha lannaa kenniyyuu miti yoo barbaadde iyyuu siif deebi'a yoo barbaadde naaf kenni birrii sin jennaani naa liqeessi sin jennaani ani hin qabu ani birrii waa kanaa hin qabu naan jennaati. Amma garuu kan gizee shii ta'u kan ammoo birrii amma kana eessaa fiduu dandeesseeti. Amma nyaata nyaataa irratti wajjin. Tole amma sitti mul'ate nyaata nyaachuun jammara amma gizee na wajjin haasoftu nyaanni sitti mul'ate moo tole maal jechuun duraanuma nyaachaa natti haasaa turteeyyuu. Ndoon qoyga nyaata nyaataa miti erga natti haasoftee fixxeen booda achuun booda nyaata akka barbaaddetti. Maali nyaata nyaraa fuudhu? Qo'aati maal jechuudha abdii maal haasabdee waan yaaddi tokko natti himi ifaan ifatti. Si wajjin haasamoo nyaata nyaadhareena. Ani jechuudha agaagulii nan godhin waan yaaddisan ifaan ifatti akkana gaaddisee jedhitu dubbadhu bakka dhumatti. Akkana gaaddisee akkami jedha? Akkami jettee na gaafattaa ismaayyuu deebistee na gaafattee sitti himee tan natti himtamoo akkam? Ashaan man kenninii naa jettamoo maali? Maa kennee mootii miskiin. Laa in kenniyyuu son taane yaaduma akkanatu akkamitti yaaddee dursumsaatu yaada maalii qabda sin lamaanidhaan. Gaaddisee laa gara hin taane nun fudhatin nyaata illee as fidi. Ammaa waan fidu tokko hin jiru.
dhageeffadhu gaaddisii akkana ta'e rabbi mootii maal taasisa si jaalatti takka jee lammaffaa ammoo hojiin qabduuti beeksisa haa bibbittee galtuuniif jedhe malee mee doolar 100 geetti. Muti beeksisa qabduuti alhamdulillah kana olillee rabbi beeksisa qabnaanu beeksisa biratti deemaa jirti namni kanaa miti kana olii walii ta'a doolar 1000 wariidha. Ishi akkas taanaan anaaf naa kenname. Fudhadhu waan feeti. Nabseeti yaasuu si kennuuf deemaa. Uy ani kanaan dura si gaggaafannaani ani qabu maaloo ta'e asiin ba'e jechaan turre amma sobdeeti anuma afaan zimna jechuusisuudhaaf kanaa sooftuu jechuudha. Sumburuu waan ol kaa'ame malee waan biraatiif. Sigalee understand sigalee qayti. Abdii ati fayyaan qabdu dhugaa rabbii. Sijjammaru sillaman rokkoo wayii qabdan sin. Gizee achi seentanii shuk jettan gaafa jettan maa seentanii mee walitti odeeffatanii mee ani naagalaan jiru tureyyuu. Waan takka yoo galte maal hojjettaa waan isiin hojjettu gorsaa jira malee maal. Ara akkasii wal gorsaa jirtanii maal ishin hin beektu ishin daa'ima moo? Yaa kanama beereera dura nyaata. Maa waan nyaattuuf hin qabdu dura na wajjin haasofteen asaa keenya fixannee nyaata rakkoon qabu tasgabbooftee seeraan. Sidii isa kalaas hin nyaadhu. Nyaatin maal na dhaqeen nyaatin iyyuu kanaan booda sijjammariyyuu. Tola biyya nyaat indi inqanaftooti gisee akkan birrii amma kana muluu indi ani yeroo ruubii iyyuu naan kennine ishidha kana kennitaaf sijjamma rakkoo wayii maan jira bara kana keessa akkas taanaan immoo ilaallaka akkas taanaan biyyattan galaa jechuudha bakka meenan galaa atillee naaf kenna. Si morkattee galta. Gaali kaamal gooreen siin kennu. ጊዜ ኪያናፍ ክንከንቱ ጊዜ ሽን ከነታ ፈየንካ ጊዜ ሺ ያው ጅሩ ስሬሲቲ ገልቲ ተዋተኮ ተኮ በበሬችቴ ሲግዲ አቲያሲያች ትገረ ኤርጊታ አይን አናማ ማልጎቹ ፍና ኤርጊታ ያና አንና ገለ ጅረ ዱብን መስ ጀመር አማ ባጋ አማዩ ባጋ ናፍከል አንጋማ ካነስ ያመኖ ነመሲዬ kan calistu kan waan dubbadhu ngoo maal goone waan dubbadhu ngoo dirqeen dubbachista akkamtati waan dubbattu qabne qabaanne amma gaaddisee hadda laal dubbii barbaadde jirta akkuma waan nyaatan isaanii irra nyaatan akka waan hin jirre wanna irratti gannaxee wannaa nu fidde maal ta'e kun maxxashaa irratti ooyisanii inuma fiduu rakkoon qabu kun normaalidha sijjammaru kun ani maa dubbisi barbaadan jiru garuu ifaan ifatti gaafisi gaafadhe gaafinaati naa deebiste kun immoo sirrii miti. Bakka. Yaa kee fedhu sirrii ta'uu dhabaa maaluma nanaqan si deebisee jira amma booda natti dubbatin. Maal taatee? Maal jechuudha natti dubbatin jechuun qoy abdii yoo. Akkan kennu hin kennuufi karaa sanatti dubbatin dhoogadhe karaa sanatti hin kennuuti. Mootii aanan akkas naan jettee kazaa shidhaa kennuudhaaf. Yaa kee ittiin kennin naan jettee. Asi jammar akkaawuntii kee keessa birrii meeqa akka qabdu baruun barbaada kanaan booda. Akkaawuntii kee keessa birrii maal tura akkaawuntiin cufatee jiran beektaa baankiin dunda cufee jira. La maal akkaawuntii tokko bitaa qabattee deemtaa miti abdii dhiis. Halaa maal taatisa baankiin cufee jira deemiti baankii akkaawuntii kee madadaa baruun barbaada. Kee madadaa kan sammuu karaatti baruu moo nu beeka. Mala saniin beektaa kamree kun haa deemiti gaafa dhubaan kadda wuli hin beektaami. Dhaqee reeni nurra jala qabameera wayi birrii nu baasaa jiranii. Baasaa jiranii. Innacha fidii kennita fireedha ameen. Kana san sin ilaalatu. Kana kakno kana jecha irameen. Ana maalif nan ilaallanne an mana kana keessatti waan uummamu hundumtuu maalif ana nan ilaallanne. Baankii biraa qabanaa jiru xiqqoo achitti achii mallaqa xiqqoo wayii qaba. San fuudhee kennaafi. Baankii biraa banachuu keetiyyuu hin beeku jechuudha mee. Maan beektu? Annaa jecha dhufeeree amma kun. Inde akkamitti beeku walitti himtu malee beekaan. Manfasiin qabamuun. Yaa kii manfasiin qaqqee. Ahaa amma baqa deebiin kee kan matee jechuudha. Egaa daawwattotaa fi hordoftoota keenya akkuma agartan waan inni jedhe dhageessanii jirtanii maallaqa waa kanaa ishiidhaaf kennuuf yaadee jira. Dhugaa rabbii ani baay'ee tokko rifadhee akkana jennan jechuudha. Jechuun kanaan duraanii waa baay'een gaafadhini hojjedde jijjiiramuu fedhaa akkanumaan ta'uu hin fedhu waa tokko banachuun barbaadati. Biyyaans akkaan deebi'ullee hojjedheellee si deebisa naam jedheen iyyuu gaafadhe hin qabu naan jedhe hin qabu marraa goota. Isaan fidee baankiin cufamee jira. Mallaqni tanqasaaqasaan jiru achuma jira. Garuu harkaa hin qabu malee sifan kennaa tureyyuu naam naan jechaa ture jechuudha. Achi gizee bayeen siif kenna naam jedhee na shawwoodaa guyyaa meeqa akkasitti naattallee baqqaatti dhiisee tureyyuu.
jechuun anillee ishii baankii sun cufamuu isaa nan beeka akka birrii akka fedhetti baafachuu hin dandeenyellee nan beeka tureyyuu garuu immoo akkaawuntii biraallee akka qabullee nan beeka garuu ankaratti wal kaawwataa iyyaanni tureyyuu ani akkaawuntii sana keessa wal kaayee namni iyyaanni tureyyuu hundaafuu maallaqa kana ishiidhaaf kenna yaada jira amma immoo akkana deebi'ee kennu bakka maayin naam jedhee sobeetii si jambar garuu kanas ta'e haa kennuuf bakka ani maamiti maftii isaati kennullee hin danda'a kennu dhiisullee hin danda'a maallaqa isaatii isatu hojjetee argatee gati ta'eef waan nagalchu tokko hin jiru garuu ani yeroon gaafadhuun sana maaliif na didee kan deebuyyuu jennaan inni na didee dhugaa rabbi kana na arsee hundaafuu viidiyoo narra hojjedhe kana fakkaata yoo jaalattan laayik sheer godhaadha yaadallee yoo qabaattan komentii barreessadha nagaan naa turaa.